hedduutu keessummeessamaa ture jedha. Kanneen umriin dargaggeessa ta'anii fi siyaasa OPDO keessatti nama reef boquu ol qabachaa jiran keessaas Abiy Ahmed namni jedhamu tokkos sodaa malee dhimmoota jajjaboo kaasee akka hoogganoota sana qeeqaa ture gabaaseera Addis Forchuun. Waajjiraalee federaalaa dabalatee hanga raayyaa waraanaatti akkasumas dhimmoota meetikii fi dinagdee biyyattii ilaalchisee loogiin sanyummaa ifatti akka mul'atu namni tuqe sodaa malee aangaa'ota sana balaaleffate dargaggeessa kana ture akka Addis Forchuun jedhutti. Dargaggeessi kun itti dabaluunis raayyaa tika nageenyaa biyyattii meeshaa ittiin uummata hacuucan ta'uun akka tajaajilaa jirus ibseeraa jira. Hoogganooti gameeyyiin walii isaanii gidduutti malaammaltummaa fi firaan hojjechuun akka wal komataa turanis bal'isee lafa kaa'eera. Namooti haati warraa isaanii daldala keessa hin jirreef biyya alaatii herrega baankii hin qabne harka isaanii akka ol baasaniifis gaafatamuu isaanii Addis Forchuun tuqeera. Namoota meeqatu harka baasee eenyutu iftoomnaan isa kana immoo amane Addis Forchuun gadi fageenyaan isa kanarratti hin ibsine. Kan biraan mormii